keessanii anaa dhufu jedhee ollaaf keessummaanii gammachuu teennallee baga qoodamtanii haraskaatni qabnaa baga nu dhuftanii yoo rabbiirraa taate hin turu eebbinii ammas wal agarraa gammachuu sanii. Maashaa Allah jennee Mariyaamaaf hanii gammachuun jiraadhaa baruma baraanii quraana qofaamii ammas kitaabaanii koongiraajuleeshin baga gammaddanii taarii waggaa dheeraa baga jaangartanii ammallee jabaadhaa fakkeenya taatanii. Alii farraa kaastee aliif laamiin buustee qormaata duniyaa hundumaa obsitee quraana bareedaa mi'aa isaa gartee alhamdulillaahi baga irra ooltee galata galfadhuu waan hundaa argatte. Namni isa baratee beeki homaan dhabne gammachuu zalaalamta kisaaraa hin qabne nullee yoo jabaannee itti fayyadamne beeknee yoo qabanne inuma milkoomne. Jecha hirruu hin qabne kalaama rabbichaa isa nu qajeelchu daandii nabiyyichaa mee maaluma jedhee galata siif galchaa islaama nu gootee galanni kee dachaa. Ka ittiin jiraatee gammadee milkaahee galanni ka rabbii ka asiinsi gahee ittaansee ustaazaa sababa siif tahee halkanii fi guyyaa si wajjin dhama'ee osoo sin hifatin si bira gattaa'ee kalaama rahmaanii ka afaan si kaayee isa haa milkeessuu gooftichi ol ta'e. Dagachuun hin taatu dadhabbii isaanii galatoom jedhaanii galatan malaanii yoomuu nurraan dhumtu dadhabbiin isaanii. Irra caalaa namaa ka baree barsiisee beekumsa ofii qabuun karaa nu garsiisee ka irraa barate milkima argatee warri biraa dheesse ofumaa salphatee aanan siif kenname yoo dhuguu wallaalte ustaazan komatiin ofumaa kasaarte yaa Faateef Maammadoo tasammuun karbaante. Ka barumsa feetuu gattaa'ii baradhuu ka barachuun feenee liiftima qabadhuu dirqamni hin jiru akkasi beekkadhuu maqaa namaa kaasuu irraa of eeggadhu. Maqaan hin nyaatinaa olii gayyaatanii barsiisaaf amiirran hamataa ooltanii dhiiga namaa dhuguu wallaaftuu seetanii wal gaafachuu teennaa fuulduree rahmaanii. Gattaa'ii baradhuu akka ilmoo namaa obboleessa keetiif hin yaadin waan hamaa inni si milkeessa gooftichi aalamaa. Osoo nu tokkoomnee eenyutu nu caalaa yoo nu faffacaane diinatu nu dhaalaa qaba nu barsiisa ummata wallaalaa. Namni mana jaaruu citaa waliin saamuu oromootu jedhee wanti isinii dhaamu aadaa haa godhannu kheyritti wal waamuu tokkummaa nuuf wayyaa mee tokko haa taanu. Nuti ilmaan islaamaa aadaaf safuu qabnaa dirreen isaa bal'oo maaliif wal jibbinaa jaalalaan jiraannaa qabnaa. Diinkeenna nu dhorkaa waan badaa hojjetu akkuma tiisisaa xuriirra qubatu akkuma gaararraa hunduma fakkaatu gandaan wal qoqqoodaa asirraa wal nyaatu wanti islaama hin taane dhabama haa taatu. Rabbiin nuun eeyyamuu foon islaamaa nyaachuu ba'aa hin dandeenye kophaa ofii baachuu fuulduree qiyaamaa ibiddaan gubachuu dubbiin tun jajjabaa ammuma toobachuu ati nuuf laaffisii waan gaarii hojjechuu. Amantiin islaamaa yoomuu nuuf badhaasaa isa karaa bades karaatti garsiisaa nama qalbiin goddes qalbii isaa jiisa. Faatee fi Maammadoo ta umrii ibiddaa markazi gadhiiftee tiktookimaa fiigda dafii fudhakkabi ammas yeroo qabda. Gaafii guyyaa boruu yeroo gaafatamtee gaafa deebiin tantee tiktookii mataatee kisaaraan lammaffaa achisii dhumattee ol deebii hin dandeettu ergaa takka deemtee gaabbiin sin fayyadu takka si dabarte. Maammadoonni gariin ka barachuu didee guyyaa hojii oolaa dugdi isa citee magariinni geennaan baanaa jala lixee kudhan janaa haatee lafaa fixe bismillaahi. Walaloo kiyyaalee amma xumuradhee walaloo kiyyaalee xumuradhee jira maqaa koo barbaannaa safee haala jiru. Walaloo kiyyaallee xumuradhee jira maqaa koo barbaannaan safee haadha firaa targaa kiyya feenaan markaza kimaarraa. Amalli kiyyaallee kolfuu fi taphachuu umrii kiyya guutuu gammachuun jiraachuu xiqqaa fi guddaallee walqixa jaalachuu yaa rabbi nuuf kenni milkii gandalachuu. Ani sin jaaladhaa obboleewwan tiyyaa du'aa naaf godhaanaaf haa guutuun iyyaa walitti deebinaa gaafa eebba kiyya galatoomaa jazaakumullahu khayran dogongora jiruuf dhiifama isiniin jedha.